Egaa akkuma ilaallu kana uummatuma aadaa isaa seenaa isaa sirna gadaa isaatti lolaa irratti ati hin beektu natti si jechuudhaan gochaa sagalee isaa amma raawwate kun meeshaalee sirna gadaa waliin qabate. Halangeetiin halangeen gosoota adda addaati. Halangeen gurraa furiituun halangee kakuu jedhamti. Namni tokko haa balleessi wanta sana raawwanna kan jedhu halangee kanatti xuruuree qabatee kan ittiin kakatu halangeen gurra takkaatuun halangeen murtii jedhama. Arsii keessa murtii lawan jiru takka malee kan jedhamu waa malee isa kana murama kun halangee kakuu yeroo jaallataa jiru kun barcuma bareedaati. Abbaan gadaa barcuma kanatti taa'ee ulee kana qabatee sirna gadaa isaa geggeeffata. Inni muuyini gabaabdumtuun bokkuu arsii jedhamti. Sirna gadaa keessatti abbaan bokkuu seera kan ittiin tumuu fi akkasumas namni tokko dhaabate ilma namarraa guddifate muka gabaabaa kana qabatee qabate. Ilma guddifannaan asii kenne kana amma boodoo kan sirraa fudhu taate akka muuyini kun gabaabbatee fi kan kee gabaabbatee fi sana booda inni guddifannaa fi kan fudhatanii kunneen illee isin qaban gosa adda addaatti madaalaan isin sun qacaccee jedhamti dhadhaatti naqan yeroo misiroon baatu faana kan baatu sun xunxuwaannaniiti. Inni asitti ilaallu kun immoo gabataadha. Gabataa jechuun akka aadaa Oromoo Arsiitti marqaatti baasanii dhadhaatti qicanii namoonni kan keessa nyaatu. Inni kun baay'ee salphaadha. Kun immoo surree gogaa horiitti hojjetame. Oromoo surree hedduu waan qabuuf haala kana gogaa horiitti hojjete dhadhaa isa kanatti kuufata. Surree kun immoo buudaa biraati. Bishaan isa kanatti naqatu qabbaneessaaf akka firii jammaatti jechuu dandeenya. Isuma kana keessaa dhugaatti waraana afur dhaabbatanii lolaatti. Kun immoo caaccuu jedhama. Sirna gadaa keessatti haati abbaa gadaa caaccuu kana kan uffatte qacaccee kan jedhamtu qabattee dhagahuuti. Dubartii haati abbaa gadaa ta'uu beekanii kabajaadhaan wanti isin barbaadatan jechuudha. Kun immoo faamaa jedhama. Akkuma beekamu dubartiin kun halluu uffatti qixxaadhatte jechuudha. Akkaataa bareedinaatiin fuuldura kanatti gaggeeffama. Faamaa dubartoota Arsiiti jechuudha. Haala kanaan beekama. Inni asitti ilaalamus kun boraatiin beekaadhimaa yookaan qubee miidhaadhama. Ishiin sun qanafaa jedhamti. Qanafaa jechuun dubartiin takka erga deessee booda baatii 5 yookaan 6 adda ishee tirate. Yeroo sana keessatti abbaa warraa ishee wajjin yookaan wal loltu taateen dubartoonni ollaa sana jiran ana dhaananii dhageetti oduun si geettee ifaa jedhaa weeddisaa dubbii kana furtii manguddoo biraan geetti manguddoon sun dubbii sana ilaalanii abbaa warra ishee sanarratti harkaan addaa fudhatu warri inni jaalatu fa'a korma fa'a irraa qabu jechuudha. Qanafaa kana kennaadhaan namaa kennan akka aadaa Oromoo Arsiitti haadharraa gara intalaatti taraa iddoon kun iddoo seen qabeessa waan ta'eef kennaan kennan erboon ni jira buqqaan ni jira lakkaan ni jira asirratti tarraa'ee jira kun immoo. Kanaaf akkuma ilaallu Oromoon Arsii paawurii isaanii kan ittiin argisiisaa ture yoo Minilik meeshaa ammayyaatiif keemikaalaan dhawu wantuma boodatti hafa waraana gosa adda addaa kanaan akka lolaa turan keessattuu qeerroon Oromoo muka tan Arsii Oromoo biratti seenaa addaa qabdi muka muka gaalloo jedhamti qaranii xilanii kanaan waraanaa turan kanumaan hundiin injifataa turan yeroo tokkorraa yeroo ja'a jechuudhaan akkasumas korboo kana maranii qilleensa irratti darbatanii keessa baasuun haxxiyyummaa qaba. Harki isaanii qajeeladha. Waraana Afgaan jedhanii kun gaachana jechuudha. Kan ittiin irraa qolatanii eewwan gosa adda addaatiin seenaan akka gaariis taate badas taate ittillee da'uu irra leellisuu waan hin danda'amneef akkuma jirutti ta'a jechuudha. Meeshaa yeroo sana meeshaa yeroo san Minilik irraa boojan Minilikii fi waraana Minilik irraa boojan qawween ishii gidduutuun qawwee wajirgaa jedhamti. Wajirgaa yeroo jalqabaatiif Oromoo Arsii jira kan mukaatu nyaatti. Kana malees qawween tokko hin jira. Sanniin uummata Oromoodhaa haftan halaalatti rasaasa yoodhaan dhaamsan nama lolanii faayidanii mammaaku rasaasa kanatti qabatan jechuudha. Rasaasa gosa adda addaa kanatti baadhatee sidiin uummata Oromoo bitaa akka ture
Ilmi asirratti ilaalu kun immoo isheen tun koofiyaa Minilik seenaa waggaa 225 tan qabdu mii jetti. Minilik jetti fuuldura kanaan qubee afaan Amaariffaa mii jedhamu ofirraa qabdi. Gaafa haroorra Minilik baafana irraa booji'an gaafsan koofiyaa tana gachisiisanii gaambeellaa inni miila godhatu kana gatee billaa harkaa afaan ittiin namarraa muraasa. Mallattoo isaanii irraa qabatanis kanuma isaanii kan yeroo sanaa billaa Kuni kan ittiin nama harma muraata. Billoonni kun jechuudha. Uummata Oromoo Arsiitti naannoo Oromoo adda addaatti Kun koofiyyaan tuni koofiyyaa Minilik mataa isaatti raabuu addama. mi jetti yoo gartanii mi jechuudha Minilik achitti asitti irraa darban jechuudha. Kana gachisiisanii haadha isaa hunda gatee dhiyeessee miidhagina waan jechuudha. Billoonni kun kan ittiin harma muraata. Kanuma bara saniiti. Kanuma bara saniiti jechuudha. Baay'ee. Dubartoota yeroo san irraa muramaa ture harka irratti nama ture isaan kana. Mee waqti. Suuraa nama sadii gadi tarree ilaalaa ture jechuudha. Okay. Maalummaa isaa guutummaa isaa. Okay. Tarreef kaafnee isinitti himee suuraa kana bara 1882 You still can't take suuraa jira irra siidaan kun hojjetame. Suuraa kana bara 1882 achirra siidaan reeffaa sun hojjetame jechuudha. Suuraa suufii gati kanneen gurguddee qorqoorrota maqaatti gaafa itti warra suufii jechuudha. Inni kun suuraa namitti isin tun dubartii Oromooti. Harka si lamaan qabanii morma dabsanii harma gargaamu. Dubartii abbaa gadaa taate harma lamaan irraa muranii dubartii beekamtootaa oonamuun biraa deemanii bineensi yookaan allaattiin isin nyaatamu nama irratti harmuma isii irraa muran kanaa yoo dhiisan harka marga ishee ture kan nyaatanii jiru. Gochaa garaagarummaa kanaa kan nama duratti raawwataa turan jechuudha. Kun ilaalle amma isaanii adda irraa muranii booda ifa kanaan gadi fannisamu itti buloo baatan sirna gadaatii buloo kan akka isin godhatanii akka isaan jedhanii haala kanaan gadi fannisanii agarsiisanii jechuun jechuudha. Oromoo ta'uun sirna gadaatiin buluun kan nama filadhame sirni gadaa Oromoo Arsii akka adda jedhu kan agarsiisan jechuudha. Kana fakkaata suuraa kana kan waan abbaan Okay, kuni amma bakki yeroo ammaan tanaa jirru aanolee bakka harma muraa fi harka muraa ilmaan Oromoo ilmaan Arsiiti bakka yaadannoo